kabaja dhalli namaa namarraa barbaadu kamuu siifan kenna. Kanarraa kanaaf immoo homaa walirraa hin qabu. Amma narraa deemu. Guyyaan kun garuu guyyaa isa dhumaa akka hin taane abdiin qaba. Anaaf guyyaa dhumaadha. Siif garuu guyyaa dhumaas guyyaa jalqabaas ta'uu danda'a. Akkuma jireenya keetii hiika kan hin qabne. Garuu waan an dhufeef osoo hin bariin akkamittan deema? Isin dhiironni marti keessanii hamma jaalallee qabaachuu fi dhabuu dubartootaa beekuuf rakkattan kan osoo rakkoo ishee beekuuf rakkattanii Waaqayyoo birattis dubartii birattis baay'ee jaalatamtu turtan. Tole, waan asi gargaaru maalan qaba? Galata, maal gochaa jirtu? Wanta akkanaa kana lammaffaatti hin deebi'u dhiiseera naan hin jenne moo? Dhiiseera isin hin jenne. Dhiisuus immoo hin barbaadu. Maaliif dhiisuu hin barbaadu? Sababni isaa maaliif? Sababni isaa yeroon aarsu baay'ee na gammachiisa. Dhiphina koos na irraanfachiisa. Kanaaf an aarsuu dhiisuu hin barbaadu. Mana barumsaa deemaa jirta miti. Amma ka'ii deemu. Anaan namni nan barbaachisu. Kanaafuu ka'ii mana barumsaa kee deemu. Kanaaf qofummaatu mala. Sa'a kanatti namni baay'ee si barbaachisa. Keessumattummaan baay'ee si barbaachisa. Ati garuu akkan sirraa deemuuf na dirqamsiisaa jirta. Nan barbaachistu. Anis hin barbaadu. Amma kaatee na biraa deemuu dandeessa. Ana sitti si dhiisee eessayyuu hin deemu. Ani garuu nan deema. Ati yoo barbaadde kaatee deemuu dandeessa. Ani garuu immoo haala kana keessatti si dhiisee deemuu hin danda'u. Har'a akkamitti akkas jechuu dandeessi? Durbar kabajaa naaf hin qabu. Bakka ani jirutti guyyaa meeqan na dhiistee deemti? Har'a amala kana eessaa fidde? Moo amala sana eessatti dagattee har'a? Isa darbeef baay'ee dhiifama. Amma garuu anis biraan deemu. Maaliif? Ani haga har'aa akkana taatii si argee hin beeku. Ammas garuu si dhiisee deemuu nan danda'a. Isa booda garuu yaada koo hin danda'u. Bilisee, fakkeessuu kee dhiisitii ka'eetii gara mana barumsaa kee deemi. Kanaachi anumtiyyuu ka'ee niin deema. Tole, deemuu dandeessa. Isa booddee garuu lammata gara koo akka dhuftu hin barbaadu. Silas an gara kee dhufuudhaaf gammachuu tokko illee hin qabdu. Amma garuu baay'ee fakkeessaa jirta. Amma ati baay'ee keessa bahaa jirta. Ani kana caalmaa si dhaggeeffachuuf obsan qabu. Kanaafan gara mana barumsaa akka deemtu barbaade anis. Sitti goree si gaafachuun koo waan biraas fakkaate taana dhiifama guddaa toli.
Maal gootaasi? Mana barumsaan jiru moo? Gara mana barumsaan deemaa jira. Mana barumsa kanarra deemamaa? Ay, hiriyaa kootu dhufaa jira. Ishee waliin deemuufan. Isheen haa dhuftu atamma deema. Tole nan deema. Dhiiraan asitti beellama jettee rakkoon qabu. Amma maal jette? Irra deemimi. Maalan jedhe? Callistee afaan kee banuu hodhiste gaariidha. An lammeessadhaan bar. Maaltu nageera yoo lammeessaa taate? Akkamitti akkas naan jettaati? Ati yoo akkamitti akkana naan jechuu dandeesse? Moo maal na seeti? Sirraa beeksisa bar. Maaltu narraa beeksisa? Irra deebi'ee dubbadhee arrabsamuun barbaadu. Tasuma akkatti na tilmaamta jedhee yaadeen beeku. Garuu waan hundaafuu galatu. Galata irraa hafi. Natti baacuu keeti moo? Lakki maaliif asitti baacaree? Akkamitti akkana naan jettere? Moo bakka hin taane dhaabadhee na agartee beekta? Biloo dubbii narra hin barbaadin. Ani dubbii sirraa barbaadaan jiru. Garuu immoo gidduu kana baay'ee amalli kee jijjiiramaa jira. Situ jijjiirame malee amala koo miti. Garuu akka kanatti na tilmaamta jedhee yaadeen beeku. Ati jalqaba bakka oolmaa keetti sirreeffadhu. Sanaa booda namni sin tilmaama. Garuu ani maalan sitti balleesse? Maallatti balleessite? Erga akkas hin taane maaliif amma kana gadi buustee na ilaaltaati? Sitti fakkaatee malee akkas miti. Akkas taanaan annan deema. Bakka barbaaddee ooluu dandeessa. Waan dubbattee hundaaf immoo galatu. Har'a kanan si barbaadeef akka kanaan duraa si qoccoluudhaaf dhugaa tokkoon sitti himuu barbaada. Dhugaan sunis maalidha yoo jette haga nagarraa si argaa jirutti dubartiidhaan mo'amaa jiraachaa jirta. Dhugaa isaa yoo walitti himne immoo dubartiin si mooteen nama mataa kee irratti si fincoofu. Maatii keetillee kabaja hin qabdu dubartiin akkasii. Gara jireenya keetiitti kan fiddu taana. Maatii kee keessattis salphisuu dandeessa. Kanaaf of eeggachuu qabda kanan sitti himuu dhufe. Ani isa kana sin mormu. Garuu maaliif akka kanaatti natti dubbachuu filatteeti? Akkas gaafan siin jedhu akka ati na amanne nan beeka. Garuu wanta nama siin jechaa jiru kanaan durallee wanta siin jechaa ture hunda isaayyuu jireenya kee irratti arguu jirti. Osoon ture. Kana hunda maaliif akkati gochaa jirtu waan ani hin beekne sitti fakkaatiin? Wanta siin jechaa jiru kana ammas ati gara barbaaddetti ifachuu dandeessa. Kanan yaadee sitti maa jiru anaaf ati gara fuulduraatti hiriyoota gaarii ta'uu dandeenya. Yoo hiriyoota gaarii waliif ta'an wanti kun hundinuu gidduu dhaabee anaan na galateeffachuu dandeessa. Kanaaf obsa qabaatte wanta hin jedhu kana hojiirra oolchuu danda'u qabda. Elaa na dhageessaa anaafati tasuma hiriyoota ta'uu hin dandeenye. Maaliif hiriyoota ta'uu hin dandeenye? Wanti nu dhorka maaloodha? Karaa gaarii miti anaafati kan wal barre. Akkasumas immoo ati dubbii waliin dhoofte dubbii qulleessita. Ani qofa galeessa gara kuteessa si galee. Kanarra karaa kamiin wal baruu qabna anaafati? Anaafati kan nu wal barre kara shamarree tokkooti. Kana ta'uusaa immoo ati sirriitti ni beekta. Amma sirra deebi'een sitti maa akkasitti yaadaa jirtu taanaan baay'ee dogongoraa jirtu. Eenyu akka dogongoraa jiru isa waaqatu beeka. Ammas taanaan ati karaa gaarii irra hin jirtu. Ilaalcha akkanaa kana of keessaa baasi. Al tokko ija kee banadhuuti akkamitti akka jirtuu fi jireenya akkamii akka jiraachuu deemaa jirtu ofiitti. Isa booda na dhaggeeffachuu jira. Akka gaariitti hin jira. Anaaf tasumaan dhiphatiin. Ofii keef sirrachuu yaali.
Maalirraa barbaadde? Homaa sirraan barbaanne. Erga akkas deemaaf nu hordoftare? Si hordofaallee hin jiru. Ati garuu sammuun kee nagaadha. Karaan deemuu hundatti kan nu hordoftu. Aboo falan dhabin kaati. Asiin darbaa jirta sin argee nan dhufa. Kanarra maal ta'u? Maaf dubbii baastan? Sinimmaa si dhukkuba malee nagaa miti ati. Eeyyenna dhukkubaan. Sirumaayuu gaafan si argu akka namaa nan godhu nana. Aboo dunatti hin baay'isin irraa deemamu. Deemi narraa hin deemu. Si dhiisee deemuun barbaadu eessan deemu? Tole amma maal barbaaddeeti dhufte? Osoon filannoo qabaadhee waa hedduun barbaadan. Maal barbaadda? Si waliin deemuun barbaadan. Gaafa ati mana keessanii baatus, gaafa ati galtus si duukaa jiraachuun qaba. Mana barumsaa mataan isaa gaafa dhattu si wajjin naqee galuun barbaadan. Sirraa adda bahuun barbaadu kana booddee. Sababii maal taateef kan nafaana baatee galtu? An sababa tokko iyyuu hin qabu. Garuu jedhee guyyaatti osoon sin argin ooluun natti ulfaachaa jira. Kanaafuu osoon sin argin ooluun barbaadu kana. Maal yaaddeeti garuu? Anoo maa yaadee miti. Si wajjin ooluun saaba natti toluuf qofa. Maaliif nama nu hubatte? Si'a tokko qofa yoo na hubatte maa rakkoo qaba? Callistee waanuma argite hin dubbatin. Ani sababii si faana ba'ee galuuf tokko iyyuu hin qabu. Bilisee akkam baay'ee si gaddisiise nan beeka. Waanan si gaddisiise hundumaaf dhiifama naaf godhi. Har'a akkamittiin dhiifama dhuftee na gaafatte? Yeroo darbee bara akkan sin barbaachise natti himtee deemtee turte. Guyyaa sana baay'ee gaddeen ture. Miira abdii kutannaa keessa waanan tureeffan akkasiin jedhe dhiifama naaf godhi. Har'a maaltu abdii sitti horraarree kan gara koo dhufte? Omtuu wanti abdii natti horee hin jiru. Garuu obsa na dhorkee jennaanan gara kee dhufe. Maaltu obsa si dhorke? Akkasiin jechuun koo gaafa sana na biraa deemi jedhee si dirqisiisuuf ofi akkasumas musiifachuu kooti. Anoo sitti hin gaddine. Inumaayyuu isa naan jette akka waan gaariitti tasiif lakkadha. Inni immoo murtoo kee ture. Bulloona sobaa jirtaa? Baay'ee natti gaddeettaa miti? Lakki sitti hin gaddine. Garuu immoo abdii koo kutadheen ture sababa. Anillee abdii kutannaa kana akkatti dhiifama naaf gootuuf hin si bira dhufe. Anaaf si gidduutti ammaa booddee dhiifamni waan barbaachisu natti fakkaatu. Akkasiin jedhiin biloo. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee hubachuuf yaaleera. Amma garuu tasuma waan ta'u natti fakkaatu. Balleessaa koo lafa namanetti dhiifamni kee baay'ee na barbaachisa biloo. Dhiifamni kees balleessaan kees tokko ta'eera. Baay'ee na nuffisise. Kan darbeedhaaf dhiifama naaf godhi. Ammallee kan dhufuuf ani itti gaafatamummaa sanan fudhadha. Waadaa galuu keerra ammaa booda aniifati wal arguun yoo hafe wayya. Anammas taanaan qofaa kee jiraachuu kee argeetan gara kee dhufe malee si kadhachuudhaaf miti. Anis akkana kadhattuuf miti kanan si biratti argamaa jiru. Isa dubbatte kanaaf immoo guyyaa tokko dhiifama na gaafatta. Tasumaa gochuu hin danda'u. Gochuu dandeessa. Maaliif hin gootu? Akkamittiin
ati balleessaa koof dhiifama naa gochuu dadhabaa jirta Biloo. Maaliif akkasitti ofirraa na dhiibda? Kana hundaayyuu sumata ofirratti gochaa jira. Mee biliseen kana na goote waan jettu hin qabda? Hin qabu. Garuu na hubachuun baay'ee sitti ulfaataa jira. Kana caalmaa akkamitti hubadhu? Ol fuudhee akka mataa koo irra kaawwadhee siin deemuu barbaadde moo? Ammas taanaan ani kanan dhufee dhiifama naa godhi jechuuf. Ammas dhiifama naaf godhi. Dhageessaa. Dursa ofii keetiif dhiifama ofiif godhi. Isa booddee immoo dhuftee na gaafatta. Baay'ee natti qoosaa jirta Biloo. Sumatu baay'ee ofitti qoosa. Maalan si godhe garuu Biloo? Boofi moo? Mee boo'ituu dhiifama na gaafadhu. Gowwaa. Dhageessaa. Ana bira gaafa dhuftu wanta dubbattuu fi wanta deemtuuf adda baafadhu tolee. Dhiifama biliseen maaliif akkasitti dubbatti? Hariiroo maalii qabda? Ishee faana hariiroo tokko iyyuu hin qabnu. Ati maaliif na gaafatte? Wanna si gaafachuu qabu fa si gaafadhe. Ati ishee jala gaafatti deddeemtu si argeen ture. Kanaafuu taaltee as dhuftee miti. Akka argiteen dubbatin ati. Maal jechuu barbaaddeeti? Bakka ani jiru kan dhufe si dhabara. Ani kan dhufe gaafa ati shamara faana lallabduu argeen dhufe. Malee haasaa kee barbaadee miti. Narraa deemuu hin dandeessaa? Eeyyee, waan dhufeen erga xumuree nan deema. Maal barbaaddeetati kan dhufte? Bilisee maaliif rakkiftaati? Erga ishee sin barbaanne maaliif ishee doorsifta? Waan sin galchine keessa hin galee. Na galcha, maaliif nan galchine? Ilaa, na dhageessaa. Ani bilisee baay'een jaalladha. Isheen ala harganuu hin danda'u. Kanaafuu nu gidduudhaa ba'i. Obboleessa ko shamarree tokkoof jettee dhagaa kanarratti battee duuteetta. Shamarree tokkoof jettanii hundi keessanuu naannoo kana keessatti garbataa jirtu. Waan si dhibu situ jaallatamu situ jaallatan tala kana. Maala sooftaati? Biloo aanaaf obboleetti kooti bara. Obboleettii kee taanaan gaafa dhiirri karaa kanarratti rakkisu akkamitti callistee ilaaluu dandeessa? Moo waan sodaattu kan biraa qabda? Eeyyee, akka maal godhu barbaadde? Dhugaa tokko sitti himu akka isheen obboleettii kee hin taane nan beeka. Nan jaalladhaa yoo itti rakkoo. Waan barbaade yoo ta'e maal si galcheeresi? Jalqabumayyuu hin beeku waan ana haasaa jirusi walitti dhufeenya keenyasi jechuu qabda turte. Maalee obboleettii koodhaa maalii koodhaa itti na sobuu fi yaaluun keessa hin fayyadu. Waan sin galchine keessa hin galiin akkasumaan. Isa kana na galchaaf nan galchuu isaa walumaan kan ilaallu ta'an. Garuu intala kana dhugaa onnee kee irraa jaallata taanaan ishee barbaadda taanaan an obboleessa isheedha jettee odeessuu kee irra akka jaallattu itti himuu danda'uu qabda. Garuu in jaallatta taanaan dhaamsa dhumaa wanti narra siif dhaamuu dhufe yeroodhaan ishee irraa fagaachuu qabda, ishee dhiisuu qabda. Kanaachisiif wayyoo. Maal ta'uu keetati? Maal ta'uu keeteetti na gaafachaa jirta bara. Tuffii hammam ga'uudhaan. Isa kanaa bakka itti wal gaafannu qabna. Yeroo amma
bakka kanaa callisiti adeemi. Kan dhufe si dabar. Isa dhumaa amma waan sitti himu amma waan hundi waan siif galee natti fakkaata. Bakka kana teessee ishee eegaa jirta taanaan ammarraa kaatee yaada kee jijjiiruu qabda. Ishee hundi keessan waan hafu yoo dhiistan gaariidha jedhee yaada. Ana akka dhiirota kaawwanii dhiifama si gaafachuuf yookaan si kadhachuuf miti kan si fuuldura dhaabbachaa jiru. Akkatti natti dhaadachuuf kan luka kee bal'istee karaa koo irra dhaabatti. Arraba kee adabadhuuti waan sin jedhe dhaga'i. Tole? Itti fufuu dandeessa. Maalidha? Gurbaan sila waliin turte maalii keetidha? Hariiroon keessaa maalidha? Ati maal laaftaata? Uumayyuu siif hin ta'u. Akkas ta'an ammaaf na gaafattari? Maal si ilaallatee waan barbaade naaf ta'e? Uumaan ani ilaallatu. Tole. Maal yaaddeeti ati kan waan akkanaa na gaafattu? Moo nama ishee naaf eegisiin jedhetu jira? Lakka akkas miti. Dubbadhu kaa maaltu si cufa? Waan dhufteef raawwadhuutiin narraa deemu. Biloo. Keessi kiyyaa baay'ee sitti gaddaa jira. Akka kanatti natti haasa'uu hin qabdu ture. Akkamitti dubbadhu ree? Maal akkasiin jiru barbaadde? Uumaa garuu na dhaga'e. Tole. Maal si dhagahu? Dhiira biraa waliin si arguun barbaadu. Kana dura eenyu waliin na agartee beektu? Ijoollee naannaa kanaa waliin akka dhaabbattee haasoftu sin barbaadu. Kanaafuu akkam akkan ta'uu qabu natti mika. Amala keessatti jijjiiradhu irraas fagaadhu. Isa kana si'i miti kan natti himu. Garuu moo yaada keef galatoomtu tole. Ifamni bar kennaa rabbiiti biloo. Ifama naaf godhi. Ani guyyuma sifaana wal baru sana osoo hundoo inaaf fayyatu. Maalati namni gowwaan akkanaa miirri namaa akkasiif hin galu. Ani miira keessi hubachuu dadhabee miti. Garuu ati namaan hubattu. Kanaaf ammas walitti buuna. Ani kan jedhu kan biraa, ati kan jettu kan biraa. Ani sin barbaadu maaliif nan hubattu? Amma si hubadheera bar. Akkan of biratti sin barbaanne akkan sinuuf akkaatiin naaf hubattu hin barbaadu. Ammaosiif hin galle? Amma si hubadheera biloo. Waan asi gaddisiisee maraaf ifama naaf godhi. Abaaboo kanaan harkaa fudhadhu. Lammaffaa bakka ati jirtu miilli koon dhaabbatu. Abaaboon immoo maal ibsa? Ifama kee booda kennaa koo ture. Amma garuu geggeessaa kooti. Narkaati fudhadhu.
dhageessa. Deemiti abbaa barbaadeen ittiin gaggeessi. Ana irratti shaakaluufis ta'e narratti qoosuuf mirga hin qabdu. Tole maaliif akkanatti aartare? Jecha kee wajjin walii galuun koo si mufachiise? Maal isaatti na mufachiisa? Ani wanta mufadhe tokko hin qabu. Garuu immoo guyyaadhaa kara guyyaatti karaa koo irratti gufuu natti hin ta'in. Akkasitti na hubatiin biloo. Kana caalmaa akkamitti si hubadhu ree? Ati guyyaa maraa kan na barbaaddu na walii wal dhabuuf. Ani immoo isa kana nuuf hin jiru. Tole nan sirreeffadha. Kana booda akka ati barbaaddu duwwaan siif ta'a. Isa akka sirreeffattu hin barbaadu. Ani amma sa'a kanatti kanan barbaadu akka ati narraa fagaattu qofa. Maaliif akkas na goota biloo? Ani si arguu jibbeera. Irra deebi'een sitti baay'ee na nuffisiisteerta. Ani garuu si biratti nama hamma kana tuffatamu ta'uu hin qabu ture barra. Bakka namni siif hin laanne qabachuuf hin yaalin. Dhugaa sa'oo sitti immoo ana biratti baay'ee tuffatamteetta. Nama biraa biratti immoo jaalatamuu dandeessa. Si biraatti tuffatamee bakka biraatti jaalatamuu kabajamuu barbaadu. Si biratti tun kabajamees jaalatameeti filannoo kooti. Kabaja dhalli namaa namarraa barbaadu kamuu siifan kenna. Kanarraa kanaaf immoo homaa walirraa hin qabu. Amma narraa deemu. Guyyaan kun garuu guyyaa isa dhumaa akka hin taane abdiin qaba. Anaaf guyyaa dhumaadha. Siif garuu guyyaa dhumaas guyyaa jalqabaas ta'uu danda'a. Akkuma jireenya keetii hiika kan hin qabu. Guyyaan kun anaaf guyyaa dhumaa miti. Guyyaan kun guyyaa anaafati. Wal dhabne adda baanedha. Maaliif na amantu? Kana caalmaa akkamitti si amanu? Akkamitti waan dhiira keessa kooti baasee sitti bu'u? Maaliif nan hubattu? Maaliif naan taphattaati? Akkatti iyyitee caraantee wanti dhufu hin jiru. Kana booddee ati anaaf nama du'eedha. Bilo, rakkootu yeroo maal maddaate? Simmoo maaltu si waama? Maal asii godhu? Si argin as bareeda.
naaf yaaddee duuteetta. Amma narraa deema. Annama tokkoyyuu of cinaatti arguun barbaadu. Baay'ee akka mufattee jirtu nan beeka. Garuu maal taate? Wanti ta'e siin ilaallatu. Amma kanan barbaadu qofaa koo ta'uu waan ta'eef narraa deema. Tolee nan deema. Garuu qofaa keettaata. Qofaa ta'uuf dhiisuun koo siin ilaallatu. Amma narraa deemi siin jechaa jira. Eessan deema biloo? Otoo akkas taatu. Akkaman ta'e maalan ta'e naa gara. Akkas jechuu kootii miti biloo. Akkam jechuu kee ture? Haala gaariitti hin jirtu siin jechuu barbaadeen. Ati waa'een koo maaliif amma kana si dhiphise? Haala gaariirra jiraadhee dhiisee maaltu si ga'e? Jireenya kee hin jiraattu? Biloo akkas naan hin jedhin. Ani gadduu kee tasuma arguun barbaadu. Waa tokko sitti himu haalli nan keessa jiru wanti nan ta'e si gaddisiisuu danda'a. Garuu immoo antasuma ati akka naaf gaddisiis akka ati naaf dhiphattus hin barbaadu. Biloo maaliif akkas natti taata? Maaliif na jibboo eegalte? Guyyaadhaa guyyaatti wanti ati gootu hunduu balleessadha. Ammas balleessaa jirtaa boorissanu. Maal jechuudha biloo? Ani si waliin haasa'uun koo yoomirraa jalqabee balleessaa ta'e? Amma maali? Yoo hin dandeessa ta'e narraa jira. Ani sa'a kanatti qofaa koo ta'uun barbaada. Tolee nan deema. Garuu baay'ee akkasitti gadde hin dagatiin. Natti gadditee dhiistee inni nan ilaallatu. Amma garuu maaloo na dhiisituu narraa jira. Har'aaf waan jette hundumaayyuun nan guuta. Garuu guyyaa biraa akka kanatti itti fufuun barbaadu.
Biloo ana galataadha. Yeroo dheeraa jaalala isaa kan siif ibsaa ture. Siin alas akka jiraachuu hin dandeenye kan sitti himaa turedha. Si malee nama biraatiin jajamuus jaallatamuus kan fedha tokko hin qabnee fi Waaqayyoo siinituu badhaaseetii kan jaallatu isa ana galataadha. Egaa agaarraatti ani jaalala koo siif ibsaa. Ati immoo jibba naaf qabduu fi nuffii naaf qabduu naaf ibsaa turteetta. Akka guyyaarraatti akka humna koo an jaalala koo siif ibsuudhaaf yaaleera. Ati garuu naa hubachuu dadhabde. Egaa ati erga naan hubanneetii ani si hubadheera. Sirraa fagaachuu filadheera. Biloo koo nagaatti. Nagaatti. Eeyyee nagaatti. Eessatti akkas fiigda? Har'a moobaayilii sirraa bareedee jira. Baay'een jarjaraa jira. Sa'aan kun sa'aatii itti dhaabbadhe si waliin haasa'uuti. Na dabarsee amma nan deema. Akkas taanaan immoo haga bakka dhimma kee geessutti waliin taphachaa karaa kanarra deema. Yoo sitti ta'u. Dhageessa. Ijoollee akka keetii barbaaddee waliin taphachuu dandeessa. Darbee immoo ansi waliin odeessuufillee yeroo hin qabu. Harrabni kee garuu maaliif guyyaa tokko waan nagaa natti hin deebisu? Moo ana waliin rakkoo biraa qabda? Rakkoon hin beekne kan biraa maaltu jira? Ani eenyu waliin illee rakkoo hin qabu. Amma deemuu nan danda'a? Bilise. Baay'ee quufaan jirtu ati baay'ee hin quufne? Si galchaari moo maal akka ta'u barbaadde? Gaafan akkasumatti si ilaalu baay'ee humna keenya ol lolqataa jirta. Yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan karaa kana gubbaatti seenee siyaasa hojjechuun koo tuffiisitti fakkaataa jira tanaan baay'ee dogongoraa jirta. Akkasuma jedhee yaadessa. Ani guyyaa tokkolleen akka ati naasufsiiftuuf hayyamamtu ta'een beeku. Ati immoo yeroo mara karaa koo irra dhaabbatta. Kun hunduu akka ta'u kan godhe si mataa kee. Guyyaa sanaan dhimma mataa kee yaafin bakka sana taatu. Kan guyyaa sana natti baqates har'a kan narraa baqates suma mataa kee. Guyyaa sana barbaadee wanta sitti baqadhees fakkaatee na hordofaa jirta taana baay'ee dogongorteerta. Guyyaa sanaati barbaadee natti baqachuu baattu an guyyaa sanarraa kaasee si irraa fudhachuu hin dandeenye. Har'a illee taanaan guyyaa mara naannoo kana taa'ee kanan si eeguu fi wanta si irraa fudhachuu hin dandeenye. Kana caala gowwaa akkaataa isaatu hin barbaadu. Daftee yeroon abshaalamuu qabda. Kanaa achi yaaduma yeroo koo eegudha. Gaafa hunda akka kanatti dura kee dhaabbadhee siyaasofsiisuun keenya gowwummaa sitti fakkaachuu danda'a. Guyyaa tokko gaafa siif gale garuu gowwummaa irra jettu har'aa kanaan ajab jechuu dandeessa. Anillee wanti amma sitti himaa jiru kun gaafa siif gale na galateeffatta. Garuu an nama galata kee barbaadu miti. Garuu waa tokko akka itti dhageettu hin barbaadu. Guyyaa jalqaban si arge sana akka baay'ee nama rara. Har'a immoo irra deddeebiidhaan gaafan bakka kana taa'ee guyyaa hunda si eegu akkan si jaallachaa dhufu akka dabaltu hin barbaadu. Gowwaan hin dhalatin dhalatummoo hin guddatin inni jedhamu dhugu. Waan hundaafuu sammuu keetti deebi'i. Garuu maaliif akkasitti kan yaaddu? Maaltu? Amma kana inni itti gabbuus ni ilaaltu. Inni ati amma kana ofirraa dhiibbuu maali? Situ akka dhiiraa miti. Gaafa akka dhiiraa taate haasofna. Garuu inni kun kan dhumaati. Tole akkamittiin dhiira ta'u? Maaltu sitti ta'u? Anarraa maal ta'u? Ani homaa sirraa hin barbaadu. Wanti sirraa natti tolus immoo hin jiru. Tole waan sirraa natti toluu fi waan hin barbaadu sitti hin barbaadu. Maal waaqayyoon yoon sodaattate amma na dabarsi. Isa jettummoo guyyaa biraa natti himta. Guyyaan biraa yoomidha? Har'a ta'uu qabaan. Moo boru? Moo amma gaafa deebita sitti si eegu?
Sa'aatii kanatti akkas hin barbaachifne nan beeka. Garuu waa tokko si gaafachuun barbaada. Maal na gaafachuu barbaadde? Na gaafachuu ni dandeessa. Garuu deebitee akkanatti gadditu hin barbaadu. Homaa rakkoo hin qabu na gaafadhu. Nama jaalattu ni qabdaa? Jechuun koo ammarratti. Ati nan beektu moo maaliif gaafii kanaa na gaafattu? Dursi hin beeka. Garuu amma si wallaaleera. Kanaaf si gaafadha. Waan na beektu sitti fakkaateeti malee duris ta'e ammas nan beektu. Kanaafuu ati jaalallee qabda moo hin qabdu? Kanumaan baruu barbaade. Qabaachuu fi dhabuu koo beekuun kee waan si fayyadu hin qabu. Maaliif akkas jetta Biloo? Osoon si ilaalu si dhabaan jira bar. Amala koo durii sana bakkaa dhabuu dandeessa. Akka duriittis taphannee waliin kolfuu dhiisneerra ta'uu danda'a. Ani garuu bilisummaa ishee durii sana waa tokko hin jijjiiran. Ani garuu bakka kee durii sanii si dhabeera. Jijjiirama baay'ee sirratti argaa jira. Kun akkaataa ilaalcha keetiiti. Tarii immoo atis akka dargaggoota kaawwanii ilaalcha biraanaaf qabaatteeti ta'uu danda'a maaltu beeka. Ilaalcha akkamiidha Biloo? Waa malee amma kana nan dhiphistu jedheen. Yoon dogongore immoo dhiifama. Ani yaada kee hubachuu hin dandeenye Biloo. Ana yaada koo kan hubatu uumama koo qofa. Yoo dandeesse amma callisiituu na biraa deema. Garuu waan an dhufeef osoo hin bariin akkamittan deema? Isin dhiironni marti keessanii hamma jaalallee qabaachuu fi dhabuu dubartootaa beekuuf rakkattan kan osoo rakkoo ishee beekuuf rakkattanii waaqayyoo birattis dubartii birattis baay'ee jaalatamtu turtan. Tole, waan asi gargaaru maalan qaba? Osoo na gargaarta ta'e immoo fuula koo laaltee na gargaarta turte. Garuu anis immoo nama gargaarsa kee barbaadu miti. Turtii amma kanaan booddee wal agarre. Garuu immoo miira kanaan si arguutti baay'ee ni gadda. Jaalli, ani kanas waan maddeef waan hiriyaa koo qofa taateef miti. Akka haadha kootiittan si ilaala. Kanaafuu waan hunda koo sun dhoksin baasee sitti himu. Ati garuu amma natti qoosaa jirta. An sitti qoosaa hin jiru giftii koo. Sitti qoosaatti qabaa jira malee. Kana caalmaa maal godhu toleen? Isarraa fagaachuuf yaaleen jira. Isatti dhiyaachuus dhiiseen jira. Garuu immoo inni didee na mo'ate. Osoo si taatee maal gootame? Miidhisi waa'ee miiraaf waa'ee dhiiraa booddee haasofni wayyaa tasgabbaa'ee amma. Ani kana caalaa obsuu hin danda'u. Baay'ee natti ulfaateera. Atis na hubachuuf yaali. Waan dandeessu immoo na gargaari. Akkati yaaddutti ammalan si gargaara. Kayaan isaati immoo maal yaaddame? Ani wanna tokko waan nan yaadin qabu. Garuu immoo kanan si bira dhufeef ati falan dhabdu jedheen. Garuu biliseen dhiiraaf akkas taate jedhee yaadis tilmaames hin beeku. Ajaa'iba. Jaalli, ani kanas waan maddeef barakkaati natti qostuufi miti. Tasgabbaa'ii malee an sitti qoosaan jiru dhugaa kun siin jechaa jira. Maaltu dhugaadha? Osoo akkatti natti qostu moo? Jaalachuu keetika. Jaalalaan baraachuu keetika. Nan sobeemu? Jaalli, ani sitti gaddeera taana dhiifama siif hin godhu. Kanammoo ati ni beekta. Oh, baay'ee nama ajaa'ibda dhugaa. Amma moo maaltu si ajaa'iba? Kunoo, akka osoo si dhowwatutti jaalatte. Jaalattee immoo dhufkachaa jirtaam. Ani bar waan hundaa sitti himeen jira. Maalan si dhoksee ani kan akkas naan jettuuf? Akka jalatte maaliif dhokstare akkas taanaan? Ani maal gochuun qabaree kana ol? Itti dhiyaachuu qabda turte. Garuu akkan yaada kee ilaalaa jirutti ofii keetti koorte inni waan isinitti fakkaachaa jira. Dhugaa jaalatanii miira ofii akka keetti dhufkachuu an sirraan baradhe galatoom. Ati narraa callisuu hin dandeessu? Osoo callisinaan jettee waan callisuu hin danda'u. Sababiin isaa immoo jaalallee riyaa kiyya ammaan barutti. Dhuguma baruu fedha qabda? Eeyyiin dhiira akkamii fakkaate akkas ta'aa jirtu baruun barbaada. Akkas taanaan bakka itti dura isaa arguu deemnee haa barbaannu kaawali. Tole garuu yeroo akkana gootu
akka jaalalli duraan siif qabu dhachaa deemu hin dagatiin. Maal jechuudha? Akka isa jaalattu dhibbatti agarsiisuu hin qabdu. Ati garuu aga manaatti deemnee saalaa jechaa jirta. Jaalli har'a qofa waliin deemnee haa barbaannu. Har'a qofa naaf rakkadhu. Dhugaa lammaffaa si rakkisu. Tole, wanti naan jettu hundayyuu siifan godha. Kan biroo maal siif ajajamu? Waan biraa waan barbaadu. Garuu immoo isa qofa nafaana barbaadee naaf argi. Biloo, ani dubartii dhiiraaf fatwaattu hin jaalladhu. Ati na beekta. Garuu immoo si taanaani malee. Jaalli amma akka baay'ee keessa baatee jirta dhugaa. Biloo na eegi. Isaa kan taane qofa. Isaadha. Baay'ee rifadhiisaa argina. Nama akkas barbaadatu haala kanaan bakka kanatti haala salphaan argina guyyaa tokko yaadneen ture. Jaalli maal jechuu keeti? Iddoo kamitti argamuu qaba ture? Bakka amma jirru anaaf siif wal mormiif nuuf hin mijatu. Yookiin deemnee asoofsiisaa yookiin deemnee asoofsiisi. Ati immoo maal asoofsiista? Yoo nan dandaatee anatu dhaqee asoofsiisan. Akkas taanaan si biraa maalan godharee siin barbaachisu jechuudha. Isa immoo waliin deemnee asoofsiisna kaa. Ani qofaa koo isa deemee asoofsiisuu sodaadheen jira baay'ee. Akkas hin ta'u. Ani deemee isa nan asoofsiisa. Akka cilattus immoo ittanii waan. Lakki jaalli akkas akka ta'u hin barbaadu. Yookiin an deemee asoofsiisa ati asumatti dhaabadhu na eegi. Akkas taanaan maal siin barbaachisu jechuudha kaa. Ati immoo maaliif akkasitti yaaddare? Ani nan barbaachistu siin jedheen jiraam. Nyaanni kee maa ifaadha? Amma ammaa isa argatteetta. Akkan siin barbaachisneef naan mirkaneessiteetta. Jaalli natti qoosaa jirta miti? Ani bakka akkasitti qoosee siin beeku qoosuus hin danda'u. Kanaafuu an deemee asoofsiisuu qaba jechaa jirta miti? Eeyyan Biloo. Bakka inni si gargaaruu danda'u jiraatii bakka kana qofaadha. Haadhaan booda immoo deebi'ee si gargaaruu hin danda'u. Jaalli na gargaaraa jirtaa bara. Kana caalaa akkamittiin gargaaruu dandeessa? Ani maa deemee asoofsiisuu hin qabu. Ta'uu baannaan immoo nan deema. Akkas taanaan deemuu dandeessa. Tole, olmaa keetiif galatoom. Jaalli. Nafa deemuu siin barbaachisu. Deemee asoofsiisi. Jaalli maaf akkas taatare? Qofaa koo deemee asoofsiisuu akkan hin dandeenye osoo beektu akkamittiin na dhiistee deemta? Bilisee, maalaan si biraa godharee waan isa argatteef kooti na barbaadaan jirtu. Dhugaa akkasumatti jaalli. Akkamiree? Nama takka argitee hin beekne qofaa kee akkamitti deemtee asoofsiiste jedheeni. Tole, akkas taanaan deemnee wal na asoofsiisu. Akkas ta'uu baannaan immoo deeqaa takkaaf si bira turuu hin barbaadu. Tole, kottu ni deemna.
Lammisa. Akkam nagaa keeti? Galata Waaqayyoon nagaa kootti akkam? Nagaa kooti anis. Maal taate fuulli kee garuu gaarii miti. Lakki homaan taane. Waaqayyo faa galatu nagaa kiyya. Akkas taanaan gaariidha. Lammisa waa tokko si rakkisuu barbaadeen tureeyyu. Rakkoon qabu. Maal ture? Isa dura garuu dheengadda baay'ee si gaddisiiseera natti fakkaata. Inni rakkoon qabu. Itti bareeraa nama lakkeetitti. Tole sammuu. Maal na gaafachuu turte? Na gaafachuu dandeessa. Gurbaa guyyaa si faana jiru sana na dubbisiisan ni yaadatta? Gurbaa kam? Yaadachuu hin danda'u. Akkamitti irraanfatte? Guyyaa sana inumaayyuu akkamitti osoo na waliin jirtuu dhiira biraa dubbista naan jechaa turte. Lakki ani yaadadhu dhiifama. Gurbaa gurraacha wayii lammaffaa isa faana si arguun barbaadu naan jette sana. Inni irraanfatte moo? Inni maal haa ta'uuf na gaafachaa jirta reeta? Dhiyootti argitee jirtaa jechuu barbaadeen. Jechuun koo har'a argiteetta? Hin agarre arguus hin barbaadu. Lammeessaa ani morkii irra hin jiru. Dhimma guddaafan isa barbaadaa jira. Yoo argiteetta ta'e natti himi. Hin agarre osoo hin argees argeera jedhee sitti himuu hin danda'u. Maaliif maal rakkoo qabamu natti himi? Mucicha baay'een isa jibba. Siin immoo maal si godhe maaliif isa jibbita? Akkasuma baay'ee natti hin tolu ija kiyyaanis isa arguu hin barbaadu. Lammeessaa dhuguma akka ati na biratti san jaallanni nan beeka. Garuu immoo inni kun nan ilaallatu. Amma ani kanan barbaadu yoo isa argite akkanatti himtu qofa. Hin agarre sin jechaa jira bara. Maaliif nama mormi taate? Tole. Yoo argite akkanaaf bilbiltuun barbaada. Qoosaa jirta natti fakkaata. Lakki qoosaan jiru. Yoo argite ta'e akkuma argite naaf bilbili. Garuu ati maaliif amma kana isa barbaadda? Waan addaa maal qaban? Maal jechuu keeti Lammeessaa? Jechuun koo maaliif amma kana dhimmitee isa barbaaddaati? Tole. Wantan barbaaduuf sittani. Garuu immoo ana duuba akka sattaasoftee karoora koo balleessitu hin barbaadu. Tole maaliif isa barbaadda? Natti himuu dandeessaa? Dheengadda karaa gubbaatti gara manaa yommuu deemu karaa irratti na dhaabee na haasofsiisuuf yaalee ture. Ani immoo isa waliin haasa'uu hin barbaanne. Jennaan dirqamaan bilbila koo narraa fuudhe. Kanaafuu bilbilli kee isa bira jira jechuudha? Isa bira jira. Guyyaa sanaa kaasee ija kootiin iyyuu isa argeen beeku. Ati bilbila kee barbaadu sirra hin jiraatu. Ani bilbila kee siif fida. Akka ati naaf deebisistu hin barbaadu. Yoo isa argite naaf bilbilii ta'u na waami. Garuu immoo osoo sitti hin himiniin isa bira dhaqee wallaloo jette anaa waliin isa wal dhabduu dagate. Kanaafuu bilbila kee qabatee akka inni si dorsisu barbaada jechuudhaati. Lakki an akkas hin jenne. Garuu immoo anis karaa mataa kootii nan qaba. Gaafa isa argitu qofa naaf bilbili. Si bilbiluun nan barbaachisu. Bakka ati jirtu tan gurra isaa qabee siif fidee dhufu. Isa akka ati gootu nan beeka. Garuu amma irratti inni kun hin barbaachisu. Isa yoo argite qofa bilbilii ta'u na waami. Tole nan yaala. Waaqayyo garuu obsa isaa naaf haa kennu. Lammeessaa waan ani jedhe qofa naaf godhi. Kanaa booddee anaaf isaaf ni guyyaa dhumaati. Ati garuu dubbii koo akkana jalaan balleessine gidduu galteetu. Tole haa ta'u. Tole. Amma irraa kaastee hojii keetti fufuu ni dandeessa. Osoo waliin deemaa waa tokko tokko haasofne akkam si tola? Haa ta'u.
Wanta ati gochaa jirtu kun sin fayyadu. Yoo dhiste gaarii ta'a. Har'aan guyyaa lammaffaa bakka hin taa'utti dhuftee na doorsisaa jirta. Anaaf ati maalirratti wal geenya obboleessoo? Ammas irra deebee sitti maa jira? Karaa natti filatte sin baasu. Ammas yoo dhiste si wayi. Karaa maalii? Maal jechuu barbaaddeeti? Karaa natti ittiin bilisee doorsisaa jirtu kun sin baasu. Asuma irratti dhaabi. Waan haasoftu bishaan ifattaa seeti. Kana achi bakka kana deemi. Ati bilbila ishee hin deebistaaf immoo hin deebistu. Kana bicha sirraa baruu barbaada. Bilbila maalii? Maal jechaa jirtaati? Abjuu keessa jirtamoo? Ribarramoo karaarra jirtaati? Akka nama bilbila ishee fuun hin ta'uuf hin yaalin. Ani kan barbaadu bilbila ishee qofadha. Amma bilbila ishee naa kennitamoo kennuu hin dandeessu. Sammuu keetti deebi'i. Amma garuu ija koo duratti si arguun barbaadu. Bakka kanaa deemi. Umurii kanatti dubara wallaansoo qabanii bilbila irraa fuudhuun gowwummaa akka ta'e hin beektu ati. Anaan jechaa jirtaayi. Amma kan sitti himu bilbila ishee ni deebistamoo hin deebistu? Kana qofa natti himu. Elaa lammeessa na dhageessaa. Siini gowwummaa keetu siin taphataa jira. Bilisee jechaa jirtu immoo gamnummaa isheetu isheedhaan taphata. Anammoo gowwummaa koof qulqullummaa kooti. Kana booda bakka hin jirutti akka itti dhuftee na doorsitu hin barbaadu. Sii galee? Har'a maal akka yaadeen beektaa? Hin beektu. Akka ati hin beeknes nan beeka. Garuu waan kana irratti filannoo wallaaltus bakka teessu bakka itti boqochuu filachuutti dubartee jaaba akka hin taane sirriitti nan beeka. Garuu yeroo hunda siin maan akka nama munni handaaqoo nyaatee si goggodha? Ati kan munni handaaqoo nyaachuu haasoftaa miti. Waan an barbaadaa jiru gaafa nyaadhu immoo kanaan na goggodha. Kanuma maal fa'aa si hawwisiisame? Si faana hawwisiisan. Akkan siin jedhu barbaadde miti. Garuu waan sin hawwu osoo hin taane sin barbaada. Si jechuun na barbaaddee duuteetta. Amma keenya irraa deemee oduu natti hin baay'isine ana. Amma an kanan jiru bakka yaadneef qalbiin koo na jiranidha. Ati immoo kaatee deemuu dandeessa. Gaafa sana immoo bakka yaadaaf qalbiin koo na geessan deemee waliin ilaalla. Baay'ee qosta siin jedhu. Ati waan barbaadde jechuudhaaf mirga qabda. Garuu waan ati qoosaarra hin jiru. Maal gochuu dandeessa? Garuu waan bakka kana dhufteef ni beektaati. Eeyyen sirriitti hin beekan. Akkamittan wallaala. Ati waan an dhufeef hin beektu moo? Yeroo baay'ee sitti deddeebi'eera bara. Akkamitti siin galu si? Hin beeku. Beekus immoo hin barbaadu. Anis dirqamaan akka ati beektu hin barbaadu. Garuu bakka kana filattee gaaddisa kana jalatti akkuma ati boqochuu dhufti. Nama gaaddisa kana jala taa'aa jiru akka carraa yoo boqonnaa naaf ta'e jedheen kana dhufe. Haasaadhaa? Akka yaaddutti amma haasaa sitti fakkaachuu danda'a. Haasaadhumas garuu immoo yeroo booda bullee walumaan gara hojiitti jijjiiruu dandeenyaa jedhee yaada. Maal sitti fakkaata? Dhageessa. Yaada kee kana jijjiirrachuun dura uffata kee jijjiirradhu. Isa booda immoo dhiira ta'uu fi dhiisuu kee adda baafadhu tole. Siini yeroo mara wayii dhiirummaa kiyyaa si dhiibasi. Wayiin dhiirummaa kiyyaa maaf si cicciniinaasi? Moo waa'ee yaaddee qabda? Maal yaada? Maal jechuu barbaaddeeti? Jechuun koo dhiirummaa kiyyaaf gaafa hunda yaaddu. Wanti si yaaddessu waan biraa yoo jiraate siifan furaa dheeraa qabu. Gurbaan nana amma arraba kee sassaabbadhuutiin irraa deemu. Dhugaa kee jetteen deemuu naaf wayyaa akkuma ati jette. Sila sasturraan arraba koo sassaabbachuu osoo hin taane waan an uffata kee achi ol sirraa sassaabu natti fakkaachaa jira. Maal jechaa jirtaati? Callisee si dhaggeeffannaan akkam dubbatta? Kottumaan rakkoo hin qabu na kabali. Yoo feete immoo mataa koo irra bahuu dandeessa. Dhageessa. Ammas siin kabala osoo hin taane arraba keessatti muru. Arraba kiyya ammaa kana keessatti murtu ilkaan keetiin ta'a natti tola. Kottu. Bilise har'a qalbii kan keetuudhaa fi
dhiironni karaa kana gubbaa dhaabatan danuu ta'uu danda'u. Anis immoo isaan keessaa tokko ta'uu danda'u. Ana qalbiin kiyya harka waaqaa jirti. Dhiira ta'e immoo karaa kanarra kan qalbii kuhachuu danda'u hin jirus of duras hin jiraatu. Garuu ofii kee akkamitti ilaaltaa? Shamara kaanirraa maal tadda si godhate? Inni immoo ofii kootti ofii gaafidha. Garuu immoo gaafan waa'ee koo yaadu ofii kootti baay'een boona. Ati ofirraa maal jaallatta? Amala kee keessaa maal dubbisi? Ofii kootirraa wanta jibbu tokko hin qabu. Wanta ofirraa jibbisuu hin qabaadhe immoo orminaaf jaallata. Garuu immoo wanta ofii kootirraa jaalladhu onni qulqulluu qabaachuu kooti. Dubartiin onnee qulqulluu qabdu ni jirti jechuudha akkati jechaa jirtutti. Ani kan ormaan beeku koota sitti himaa jira. Waa tokko sitti himu isin dubartoonni marti keessan amala wal fakkaataa tokko qabdu. Baay'ee haasoftu. Gaafa baay'ee haasoftan immoo baay'ee fakkeessitu. Osoo isiniif danda'ame ardii lama tokko gochuu barbaaddu. Maal jechuu keedha? Yaanni kee ana bira hin jiru natti fakkaata. Yaanni kiyya ammaasuma bira jira. Garuu isin dubartootatu amala fokkisaa tura. Maal ture? Namummaan keessanii fi jireenyi isin hawaasa keessatti jiraattan baay'ee walirraa fagaata. Hawaasa keessatti nama biraa, dhuunfaa keessanitti nama biraa. Walumaa galatti isin dubartoonni baay'ee sobdu, baay'ee fakkeessitu. Irra deebiin sitti himaa isin dubartoonni dhiira bira gaafa geessan baay'ee sobdu, baay'ee fakkeessitu. Gocha dubartiin tokko sirratti raawwatteen dubartoota hunda akkatti bakka buustee dubbachuu hin qabdu. Wanta adda isin godhu tokko iyyuu hin jiru. Marti keessan tokko laga tokko waraabamtan. Waan iddoo anarraa jibbuu dandeessa. Akkaataan uffannaa koo sitti toluu dhiisuu danda'a. Nama ati barbaaddu sanas ta'uun dhiisuu mala. Garuu immoo onnees jaallatu qulqulluu akka hin qabu hin dagatiin. Koraa malee farda yaabuun akka hin danda'amne beekuun kee qofti gahaadha. Dubartii tokko duukaa jiraachuuf onnee qulqulluu qofaa qabaachuun gahaadha jedhee yaada. Inni yaada keeti. Ana biratti fudhatama tokko illee hin qabu. Tole biloo. Yoo eeyyamamtuu taateef gaaffii tokko si gaafachuun barbaada. Tole, daddaftee yeroo keetti fayyadamuu dandeessa. Jaalallee qabaattee beektaa kanarra. Yoo ana ilaaltu dubartii dhiira bira geessee fakkaadhamu gaaffii kana maaf na gaafatta? Lakkii akkasitti yaaduu koo miti. Kana dura yoo jaallattee itti miidhamtee beektaa yoo taate miirri akkasii si keessatti uumamuu danda'a jedha. Miira akkamii? Miira shakkii, miira nama amanuu dadhabu. Dhageessa. Callistee wannan hin qabne na tilmaamu keerra yoo narraa fagaatte si fayyu. Sirraa fagaachuun ammatti anaaf baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo na amani gaafan sirraa fagaadhe karaa ati darbite irra illee hin darbu. Murtoon kee baay'ee namatti tola. Waaqayyo si haa milkeessu. Ati ammallee natti qoosaa jirta miti. Sitti ofitti qoosaa jira. Waan keessa koo jiru baasee sitti himuun dogongora moo biloo? Isa ofii kee gaafadhu. Aswaaluma mucaa sana yaadda bakkee dhaabatte. Wanti nisa godhetu boqonnaa nu dhowwaa jira. Waan hedduun isaan jedhu. Kottu mi'amu bakkee fi haalli keessa dhaabattee jirtu iyyuu mijataa miti si wajjin akkanaan sa'uuf. Adeemu kottu.
Si waliin haasaan qabu. Bakka kana callichi deema. Jaalli. Sin ilaallatu si jecha. Jaalli. Deemsa waliin nan dubbadha. Sila kana fudhatti goobsee. Deemsa booddee waliin dubbanna. Lamaan keessanuu qileelita. Galata. Amma kana guutuu maaliin si godhe? Maaliif fuula hiriyaa koo duratti na qaanessita? Siin fuula hiriyaa kee duratti salphachuutu si qaanessa. Anaan garuu maqaa ani hin qabne anarra kaa'uu keetu ana dhiphisa. Maal jechaa jirta? Galataan bilbila koo na saameera. Karaa darbaa na dhorkateera jettee kan manatti deddeebistuuf maaliif? Ani waan ati jechaa jirtu kanan beeku. Tasuma ammoo akka kanatti sol argina jedhee yaadeen beeku. Maaltu ta'e rakkootu jira moo? Ammas ga'a. Kanarra akkati fakkeessitu hin barbaadu. Ati akkuma jette ani hattuudha. Nama bakka kana dhaabbatee si waliin haasa'uuf malu miti. Garuu moo jechatti naan jettee obsa waan na dhorkateefan bakka kana dhaabbadhee isaa sossiisu jiru. Deengadda karaa gubbaatti gara manaa yommuu deemu karaa irratti na dhaabee na haasofsiisuuf yaalee ture. Ani immoo isa waliin haasa'uu hin barbaanne. Jennaan dirqamaan bilbila koo narraa fuudhe. Kanaafuu bilbilli kee isa bira jira jechuudha. Eeyyeen isa bira jira. Guyyaa sana kaasee jagootiin iyyuu isa argeen beeku. Ati bilbila kee barbaadu sirra hin jiraatu. Ani bilbila kee siif fida. Tole, yoon sitti balleessee dhiifama guddaa. Bilise, ani amma kanan dhufeef dhiifama akkati na gaafattuuf si wajjiniinis wal dhabuuf garuu jechatti naan jettee maqaa koo xureessitee baay'ee na gaddisiiseera. Maaltu si hafe? Maaliif nan dhiistu karaa koorraa? Galata, si arguu kootitti baay'ee gammadeera. Garuu immoo tasuma akkanatti wal argina jedhee yaadeen beeku. Akkamittiin arguu barbaadde? Nama tinette ergiteen reebamee caccabee na arguu barbaadde? Maaliif na hubachuuf hin yaaltu? Maaf akkasitti natti jijjiiramta? Guyyoota hedduu dura na hubachuuf kan fedhan qabne. Har'a guyyaa tokkotti na hubadhu jechuun kee xiqqoo sitti ulfaatu. Galata, maaf na hubachuuf hin yaaltu? Maaliif akkas natti taata? Homaa waan na hubachiistu hin qabdu. Amma yoo hin dandeessa ta'e na biraa deemi. Of biratti si arguun barbaadu. Dhiifama siin jedheeraa bira. Maaf dhiifama naaf hin gootu? Waan goote dhiifama naan jechuun kee anaan homaa tokko nan fayyadu. Ani akkuma ati jette hattuudha. Kana booda si arguun barbaadu. Waan saafi wanjoonni beenuu adeemu. Jaalli, ifama ani amma deemuun barbaadu. Ati deemuu ni dandeessa gara mana. Kunumaa qaan hin qabu. Kottu adeemnu. Kana caalmaa akkamitti akkan qaanoo barbaadde jaalli? Kanarra maaltu ta'a? Gaafa jaalattu akkasidha. Kun immoo qaan hin qabu. Rakkoon kun immoo shamarroota keenya hedduu mujachaa oola. Anas dabalatee. Otuu si ta'e maal goota miinatti? Ani immoo akkaan kee miti. Otoo akkas ta'e maanimmaa ittan tufan ture jasaatti. Balleessan kan isaa ta'uu baatee osoo keetee akkam goota? Osoo akkas ta'e dhiifaman gaafadhan ture. Garuu immoo akka kee kanatti osoo hin taane of kabachiiseen. Anis bara kanan gaafadhee dhiifama. Garuu immoo wanti hundumtuu akkan yaadeenaaf hin taane. Biloo, situ garaaf barsiise malee inni dhiifama kee fudhachuu jibbee miti. Situ ofitti taphachiisaa jira. Inni bar namuma amma kanatti garaa koof barsiisee miti. Biloo, waan tokko sitti immoo dhiironni shamarran beekuudhaaf yeroo itti hin fudhatu. Ati immoo deddeebiidha waan garaa kee agarsiiftee isa wajji wal agartee natti fakkaata. Erga wal barree bar iddoo mijataa fi yeroo gaarii waliin qabaannee teenyaa haasofnee hin beektu. Akkas erga hin taane akkamitti yeroo xiqqoo kana keessatti amala koo baratee akkatti hanga naree butitti ga'uu danda'a. Ayi Biloo, dhiirota biraa yeroo mijataa bakki mijataa waan jedhamu tokko iyyuu hin jiru. Isaan sa'aatii xiqqoo argatanitti garaa kee si baru. Sis miidhuu danda'u. Atis kana beekuu qabda. Jaallee, inni nama akkasii sitti hin fakkaatin. Inni nama akkasiin ture. Baay'ee na kadhataa ture, baay'ee na jaalatas. Yeroo sanatti garuu natu baay'ee ofirraa dhiibaa ture. Ayi Biloo, kadhaan dhiirotaa irraa boo'icha kee boruu akka ta'e hin dagatiin. Atis dammaqimee Biloo koo.
Ani bar suuta isa baruu barbaadeen akkas gochaa ture. Wanti kun hundiin dhufa jedhee homa yaade. Amma dursiisatu si bare. Atis mo'amtee jirta. Jaallee isa darbe kaasnee too gaabburra inni soofii wayya. Tole mee amma isa dhufu maalaan godhu akkam godhaniitu walitti araaramuu dandeenya. Bilooko isa naaf dhiisiti beenuma yaadeemu. Anaan kan na dhibu namni maqaan jirre namarra kaa'uun maali? Erga yoomiti jaalalli jibba ta'e muhanna ta'e. Ana osoo hin taane kan miira jijjiiree jira. Maal taate maali rakkootu jiramu gaafa yitus dhagaynas gore. Lakkee ani iyyaan jiru. Maal gochaa hartaree sagaleen kee nama waa rakkate natti fakkaanna nas gore. Ani iyyaan jiru nagaa fachuu keef galatoomi. Garuu nagaa keeti miti? Eeyyeen nagaa kootiin sin jechaa jira. Tole waan si gargaaru nan qaba. Homaa gargaarsa kee barbaadu sin jechaa jira miti narraa deemi. Garuu akkas natti fakkaatu. Homaa gargaarsa kee barbaadu sin jechaa jira narraa deemi. Eenyudha isheen mucayyoo namaadha. Hin beeku. Mucayyoo sana hin beektu yaad. Hin beekuun siin jechaa jira. Mucayyoo seera ilaalteertaa garuu ati. Lakkin ilaalle ilaaluu sin barbaadu. Baay'ee miidhagdoo dabar mucayyoon garuu ejjetti ishii beektaan. Ani ishee hin beekuun siin jechaa jira. Hin beeku naan jedhaa maal si biraa deebi'aa jirti miti maal mucayyoon. Eeyyeeni garuu ani ishee hin beekuun siin jechaa jira. Maal jechuu keeti? Darbee immoo mucayyoon bar baay'ee muufatteeti kan si biraa deebi'aa jirti. Marga ani waa'ee ishee waan hin beekuun qabu nan dhiphisiin. Dhugaa kee jechaa jirta mo'ata. Marga kana caalaa gaaffii natti hin baay'isin. Yoo dandeesse afaan kee qabadhu gadi taa'i. Akkas taanaan immoo ani deemee eenyummaa ishee baruun qaba. Sirbachiisuu koof dhiifama. Garuu wal baruu ni dandeenya? Eenyudhaati? Margaan jedhama. Tole na baruun maaliif si barbaachise ree? Lakki akkanumaan wal baruun gaariidha jedheetan. Tole abaaboon jedhama. Maqaa gaarii qabda akkuma bifa kee. Isa immoo galatoom amma deemuu nan danda'a? Tole hin muddamta natti fakkaata deemuu dandeessa.
bare maqaa ishee abaaboo jedhamti siin jedhe. Kanaan dura agartee beektamoo? Lakkeen tasumaa gonkumaayyuu argee hin beeku. Garuu namootan kana dura beeku caalaa adduma taatee natti mul'atte immoo mucayyoon tun. Ilaa margaa eenyummaa ishee wanna tokko ituu hin beekiin dura dhuftee fuula koo duratti ishee faarsuun sirraan eegamu ture. Galata dhiisime ati duraan ishii beektamoo? Nama ati hin beekne ani eenyuun hin beeka. Ani gaarummaa ishee miidhagina isheedhaa dubbachuun koo hanga kana maaf si qoqqooqereesi. Eenyummaa ishee osoo hin beekiin akkanatti na duratti ishee faarsuun kee waan natti hin tolleef. Abaaboo jedhamti. Miidhagduu wayitilleedhaa tasgabbooftu. Nama hanga kana ulfaattu illeedhaa miti. Margaa ati maaliin nama madaalta? Bifaanii moo amala yeroo tokko nama argiteen nama madaalta? Ani nama madaalirra kaa'ee hin beeku. Wanta ati jettu kun ana tokkumallee naaf hin galu. Ammas hin galu. Gaafa jireenya hin beekne jiraachuu eegaltu siif gala. Akkuma kan koo kana jechuu barbaaddeeti. Hayi galata. Jireenyi wanta siif gale fakkaata malee. Gunguma wantuma tokko siif hin galle siifillee. Inumayyuu nagaa nagaa fatta ofii keetii nagaa na dhoowwite. Maal taate Biloo? Nagaan hin jirumoo? Ani maal godhissiin jedhee ati maal gooteen natti dhufte? Waa'ee gurbaa sanaa jettaa Biloo? Maali kun gurbaa fajajin akkana? Waan namni sitti mudhiistee ta'u waan biraa maaliif hojjettee natti dhufte? Maaliif jireenya koo akkana gooti? Baay'ee naarii akkas godhe dhiifama. Erga akkas gootee furmaata argatteere. Hagayyuumitti gowwaa taata. Maaliif wanta namni siin jedhu nageessu? Tole karaa biraa yaaleen bilbila keessi deebisa. Kana ma balleessiif dhiifama naaf godhe. Ani hin fedhu. Kana booda akka ati naaf deebistu hin barbaadu. Harka kee keessaa baafadhu. Tasuma bilbila kee isa harkatti dhiisuu hin barbaadu tole. Maaliif wanna sitti nageessu ati? Si dhageera garuu amma humna koo ol ta'aa jira. Kanaafuu akkamaa ta'ure? Ammas isa bira deemee gaafachuun qaba. Dhageessa. Kana booda ani dhimma kanaaf isa biratti arguu hin barbaadu. Anuyyuu ofii kootii furmaata nan fidadha. Yoo baay'ee na rakkise immoo bilbileessi waan madda. Kanaafuu dhiisinaan jechaa jirtaati. Dhiisii qofaa miti. Kana booddee waa'ee isaa dagachuu qabda. Akkuma ati jette qubni isaa garuu baay'ee nama suruura tole. Isa wannan beekuun qabu. Garuu immoo dhimma bilbila kootiitiif isa waliin akka wal argite haasoftuu hin barbaadu kana booddee. Tole sin jedheera bar. Amma deemuu ni dandeessa. Biloo amalli kee garuu baay'ee natti ulfaachaa jira. Maal ta'in sitti argame? Maali kootu sitti ulfaate? Akka dura sanaa miti. Baay'ee narraa fagaachaa jira. Yeroo xiqqoo qofa naaf obsi. Yeroo dhiyoo keessatti akka duriitti ittiin deebi'a. Dhugaa keeti moo? Eeyyanii kaa? Maaliin an amantu moo? Sin amana. Akka duraa ta'uu baatus. Ati yoo si waliin dhaabatan kanaa waa hedduu dubbatta. Amma gara hiriyaa kootiin deemaa jira. Isa kana dhageenya nan si gaafachuuf si nagaan ture.
Dhiifama bareedduu kun sirbachiisu koo ani mucaa sadeen gaddaa sanaadha. Bareeddu koo Haa dhiifama maqaan keenya jalaa banne. maqaan koo Abaaboodha. Manni keenya isa kam? Jechuun koo ati naannuma kanaadha. Eeyyeen kunoo asuma tarree kanarra. Waa sedhe tilmaametu man dhufa. Asuma taata naannuma kana jedhi. Akkamitti? Tarree kanatti ijoollee dureessatu baay'ata. Ijoolleen dureessaa immoo miidhagoodha. Atis isaan keessaa tokko ta'uu malta jedheen dhufe. Ani garuu intala sooressaa miti. Intala warra harka qalleessaadha. Garuu akkasii fakkaattu ati. Maalan fakkaadha ree? Namuma qananiidhaan guddate fakkaata dhugaa rabbii yoo ilaalan. Naannoo keessanitti ijoolleen harka qalleessaa hir'ina miidhaginaa qabdi moo situ hir'ina ilaalchaa qaba garuu? Ani fakkeenyaaf ilma hiyyeessaati. Bifa kan kee ilaali kan kiyya immoo ilaali. Baay'ee moo olgata bar fardumaaf lafoodha dhugaa rabbii. Amma kana of wallaalu maaltu fide garuu baay'ee of wallaalteerta. Maal jettee? Hir'ina yaadaa qabdan jedhe. Maal jechuudha immoo? Ani ofii kootiifiyyuu gara ergaa deemaan jira. Waanuma fedheefiyyuu of ta'e. Ani hin jenneere mucayyoon kun mucayyoo manaadha. Akkas taanan immoo asuma taa'ee eeguun qaba. Dhiifama Abaaboo. Reefu waan naati naan jettu waan naaf hin galleefan asuma taa'ee si eege. Ani na eegisiin jedheera moo? Eeyyin ati na eegi naan jenne. Garuu immoo ati Abaabuma ishee gaddaa sanaadha. Eeyyan isheedhuma. Akkamitti ana baruudhaaf dhufte guyyaa sana? Galataa biratti asi arginaanas si baruudhaaf dhufe. Fuulli kee naaf haarawaa taanan guyyaa sana. Galataa kam jettaati? Galatuma guyyaa sana sin barbaadu siin jedhe sanaadha. Hin dagatte moo? Homaa gargaarsa kee barbaadu siin jechaa jira miti narraa deemi. Atii fi Galataan waliif maalire? Anaaf inni hiriyootadha. Garuu immoo isa biratti si arginaanan fuulli kee anaaf haaraa ta'e. Dhiifama ani san beeku.